بلي سكرانتي أرجي والكاي أرجي ما أنا ناديفتين ديمين أرجي والكاي أرجي سين كرا ديمتون سنو كم تات أنت دبي والكاي سنفيدين أموت واي أبدي أصوت أما مورجي تديبتي كان كسنو تاس سينو جيك أين يتانن جني سينو كيسة سينة تمتي كم ماتي كينيا جيك تقولن دا إيه قرو أرجي تدبچود أف مرغان قبدو إسانيس الموكو تدبچود أف مرغان قبدو أنت أبدي نما قدادا كان كيساني مو مجايتين جالتا أكستانا لمان ساني تود أبو كيتي الموكو أبو غون كمان برباد إسين قرو مالتاتني وجهو دولي أكا هدون تأوم جالاليس جبس أكو مبان تاسس مالفان دوما درك أما قوتو كانا سينجدو أن جالا إيه سينجبيني وان أنا رات سيجبين قبان سينجد وطو نورجي جالا جباتي فينيت مانا برتي سلام دي إيقا إني سينا برادا قروات وانتي بيهوك أبدو أنتي جالتيس جبتيس أرجين فيلنو أبدي إشي جال قبافي إشي أماتاتيت إيقا أكا كانت أديمة هانان أبدي مانا هيد أسينون سانف إني هيد أمناني موسينيس غريق مساني ترمدينس إلا ورما هيسي ست أنت كان اسمي غاري ويادي ويو وانا أرسو كان بودي توقو ينزرات واخون دومات مريز ربر أي مالي قلتني في التنقى وصو واتكني قليمو كان بودي وان زلق أمنوس وان تمر توقو ينقم أتي مولا مفا كان بودي مكاك أبو جرمو كانت وام تنبربادو مكاك أبو كانت تنكاسب أما اللي بر سماتو أبو جيامو جرابر أن واي ساستمو فديني مالي مكاك أبو كاسو بربادي امتيان خنو أما اللي أتما جير هاي بريني وان سجالة فيمي وانا جالتو في دوغان سينجر أبكر قابون كونكو ما نمبر باچسو قابون نما سرينة فكاتي توري غارو سرينتي جيتش ساس كيسا كو بايه مدي سيجر هلو فينيت إيجا بالبيلا كو خاسو كيستي تربي سدي دوغورو ما ميجرامو مالتو ما مينتمي وانا راودو قدسي ساجرا فينيت انت اللي كي دوتي بيا لفا كان را دوتي بقچور قرم سغره برادا فوف قبيستي ايه اورجين فايته ايجي دوتي بيو تاور اكبوفا بيو عرب ديكاتيت دوغا هوسبيتالا باتيري ايه باتيت أمام بود سينو سيمبرباد أنو ما تلبو إسي بالليسا أنو ما تل إما كوف أباد وانتف إمي چانو ما تراوتا تابع شمتي سيمبرباد أكنا غرغارتو سيمفل نداغيتا كوني وانتا قدو تاتيتي راوچو ددبدي با إنسي تغد داغرو نجادا بيارم اتجافتما يوكا اتجافتما mana kana jirti maal nagoo barbaadamu nagoo barbaadna yoo jiraatan nu waamuu dandeessa
Tiga untuk mana kana sida? Maal lagaa Saajin guddata daadhin jedhama. Himatamaan abdii badhaasu jedhamu. Ilma kee akka ta'e yeroodhaan bira geenye. Eessa deema? lafanni jiruun beeku hojiidhumaaf biyya kana keessa olii gadi deema. Akka inni akkan hojjenne bartee akkani jiru akkamitti wallaalte? Maaloon nu humaan balleessine waan balleesse tokkoyyuu hin qabu. Amma akka dhiyaatutti himtamoo dhannee qabnuun eenyuyyuu yakka hojjetee seera jalaa ba'uun tasa hin danda'amudha. Tasa waan fayyadamnedha. Yoon bilbilaan argadhettani maa akkas hin barbaaddan. Rakkoon qabu. Nuyi barbaannee seeratti dhiyeeffachuu hin dandeenye. Garuu eenyuyyuu mirga wabiitiin bahee seera jalaa dhokachuun adabbiinsaa garmalee akka dabalu adda baasittiin. Maal irra namuu matta'u bunni siif dhufu fakkaata. Okay. Maalessa buna maalidha? Sa'aatii caatii geeyo sa'aatii araaraa geeyo. Yaa Rabbi akkamuu godheen biriik bashan amma intala kana galaafadhee deemuu danda'an. Akkamuu goote akka koo buusuu dandeessa. Sumatti hin kennan maal sa'aatii kana amma buna maali? Buna eessa? Buna maalidha? Oduu akkasii dhisi. Hai, qabu ati bar mucayyootu yoo si dabarte umurii kee guutuu isheen ta'a. Lama diimoo isin waan si jaallatuuf kabajaa si gabbuusuu hin qabdu. Sararratti immoo ifi faarii teemi dubbii bilbilaa atumaan jala deemadhuun. Ani dhimma koo hordofachuuf yoo fi dadhabu an daa'ima miti beektee garuu isheen anaan sababeeffattee dhiira biraa bira deemuu qaba. Hai, duba kophaa rakkachuu nama wajji rakkachuu irra hin jiru. Qabu bar isin iftu waan si jaallateef ati kabajaa si gabbuusuu hin qabdu. Sararratti immoo boonsaa wajjisii yoo waan teesseef waa biraa jechuu miti. Ani nama wajjimmaa teessa jedhee dhorkuu hin danda'u bari. Mirga ishee dhorkuu hin qabu. Hin dhorkines. An dubbii keessan keessaa harkaan qabu isiniin jedhi dubbii keessan keessaa nadhiisaa. Kana xiqqoosaa jirtu kun ilmoo kootiin bara. Maaliif dalgaa softaa? Qoosaas hin jiru dalgas dubbataan jiru. Yoo jettan immoo anis maatii kootiif dhala. Kanaaf poolisoota manatti nu ergiteere. Waa'ee poolisii maalii haasoytanii poolisoota ani erguus dhaabsisuus hin danda'u. Garuu ammayii dubbii kana yoo dhiiste rakkoo maalii qaba? Dubbii isin jedhaa jirtan kana keessaa harkaan qabu isiniin jedhe. Ati murteessi malee rakkoo maalii qaba? Maal taatan ayyaa? Yaaliin ilmi keessan godhe bartapha miti. Yaalii ajjeechaadha. Yaalii lubbuu namaa balleessu. Feenet maaliif sobdaa? Akka abdiin kanan goone etuu beektu maaliif sobda? Maaliif seenaa sobaa ijaarta? Somni lachuu keenya iyyuu hin baasu dhiisi Feenet. Sobarraa homaan argattu bu'aa buufattu sin qabdu. Egaa akkas ta'e immoo anatti bilbiluu maaltu fidere? Hello. Eenyu jedhu? Ana qaboodha. Xiqqoo na wajjin haasoo dandeessaa? Maal barbaaddere? Wanti biraan maaltu jira? Dubbii ma jalqabde kana utuu gabaabsiteen wayyuu jechuuf jedhe. Amma laayibireeriin jira yeroon si dubbisu hin qabu. Yoon qo'annaa irraan si jeeqatee dhiifama. Dhiifamni kee maal laa godha?
dhiifama naan hin jedhin osoo hin bilbilin dura ture dhiifamni. Tole amma maal wayya? Ani barumsa koo irraati areemuu nan danda'a ta'a. Ati garuu waan tokko faayidaas bu'aa irraa argattu waan qabdu natti fakkaatu. Ari'amtee dhiistee wanti na galchu hin jiru naannan ilaallatu. Ari'amuu koo irraati faayidaa argattu tokkollee hin qabdu deddeebisii itti yaadi. Isa ergaati deemtee booda ilaalla. Amma sa'aatii qo'annaa kootiin gubin. Kan koo waggaa tokko guutuu na jalaa gubuuf deemaa jirta. Kan keessa daqiiqaa tokkoof amma kana dhimmamtaati. Dhimma keetii jedheeram nan gashu. Baay'een si jaaladha. Hedduun gammadee har'a. Waan sitti toleera. Yeroo keenyaa kennitee na waliin bashannanuuf fedhii qabaachuu keetti baay'ee isaa tokkoon gammade. Baay'een si jaaladha. Gammachuu addaatu natti dhaga'amaa jira. Haa ta'u amma mee waan biraa dhiisiitii qaboo koo elaa iftuu dafii iftuu barbaadii koottuutii laaqana keessa nyaadha ilma koo. Iftuu? Iftuu maal walumaan barattu miti asitti baratti miti iftuun? Walumaan baranna garuu kilaasii qabu fakkaata waan dhuftu miti jedhe. Maa inni waan dhuftu miti hin deemi barbaadii waamii koottu ilma koo. wali wajjin taane jaalalli fiinine firisatu nargini deebine facaane. Taka kodane fudane ofida damne tu alagada plane.
Abo. Maaliif bilbila koon kaastu? Laabirii keessan ture. Akkasii. Otoo isa gaarii goote waanuma fedheef iyyuu harmee koo dhukkubee hospitaala seenteetti ishee biraan deemaa jiran. Kumaatti himtee? Kumaatti himtee? Kumaa eessatti beektati? Jechuun kumaanii jechuun obboleessa kumaa jedhamu akka qabdatuun tofii keenyatti himtee turte bara. Inni obboleessa waa'ee koo yaadu miti. Tole? Qaboo. Hai bareeddu. Kamatti? Manni baddee gidduu kana moo? Maal dhabdeeti? Maaliifidha kan na hordoftu? Maal hojii si hordofa gaa? Mooraa kana keessa deemaa ooltamti yeroo hundumaa. As keessas deemi. Bakkee si waan si gashu qaba? Waa'ee abdii amma si hin galchuure? Abdii badhaasoo abbaa langaa himatamaan dhiyaateedha. Himatamaa waan nyaateef eenyummaan himatamaa nuuf fuudhamee himatee abbaa langaa keenyas nuuf dubbifamee jechi amanuuf waakkachuu himatamaa kanaa akka nuuf fuudhamu kabajamaa mana murtii kana gaafanna. Tole. Abdii badhaasoo. Umuriin meeqa? 25. Hojii? Dhuunfaadha. Sadarkaa barumsaa? Digirii jalqabaa. Haala maatii? Hin fuune. Ijoollee qabdaa? Lakkiin qabu. Teessoo eessa jiraattu? Ammaa fi Finfinnee kutaa magaalaa Gullalleeti. Tole. Himannaan abbaa langaa si qaqqabeera? Na qaqqabeera. Tole himannaa si dubbifnaa. Himata lamatu himatamaa kana irratti dhiyaate. Himannaan tokkoffaan. Qabo. Kumaan bara nama akkasii miti. Obboleessa keedha kamittiin akkas taa'etti yaaddaati. Namuma qaamaan beeku goote. Ana muusitu beekasa. Aluma tokkoof waan an godhisin jedhu godhin itti argisiisme. Iftu. Ana amma ariifachaa jira. Obboleessa akkasii qabaatti maaliif akkas jettaatu? Obboleessa kee hin beektu jechuudha qabu. Obboleessa kee akkas hin godhu bari. Ariifachaa jirani. Isa immoo doormi seeneen baane eegi. Iftu na duukaan deemtu dhiisi. Isa immoo akkasumatti si duukaa deemu. Akkati na duukaa deemtu siin eeyyamu. Maaliif naaf na eeyyamtu? Uff! Iftu! Eenyudha ati kan na wajjiniin deemtu? Himatamaan seera yakkaa bara 1996 keewwata 32 A fi 571 jala darbuudhaan godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsa Buraayyuu bakka addaa hidha laga Gafarsaa jedhamutti gaafa guyyaa 24/5/2011 guyyaa keessaa sa'aatii 9 walakkaa irratti ta'e jedhee itti yaadee miidhamtuu dhuunfaa feeneet dhugumaa irraan miidhaan ga'uuf yaadee harka lukaa fi afaan ishee hidhee dugda duuba konkolaataa dhuunfaa isaa keessatti ukkaamsee fuudhee otoo deemaa jiru harkaaf harkatti waan qabameef himatameera jedha. Himannaa abbaa langaa kana waliin ragaan abbaa langaa kan namaa fi kan barreeffamaa dhiyaatee jira. Himannaa lammaffaan himatamaan seera yakkaa bara 1996 keewwata 32 A fi 556 2 darbuudhaan guyyaa himannaa tokkoffaa jalatti caqasametti miidhamtuu dhuunfaa armaan olitti caqasamterraan tuubboo yookaan laastikii ciccitaadhaan qaama ishee bakka garaagaraa irra reebee miidhaa waan qaqqabsiiseef
himatameera jedha. Himannaa kana waliinis ragaan namaa fi kan barreeffamaa wal qabate yaateera. Wanti dubbifame si galeera? Naa galeera. Ifa? Tole. Himannaa asirratti dhiyaate kana ofiif falmattamoo mootummaan akka abukaatoo siif dhabu barbaaddamoo abukaatoo mataa keetti bitattee dhiyaata? Kabajamoo mana murtii an jalqaba nama yakka kanan dalagde nama haqa qabu. Garuu amma haala amma laalaaruun dhugaa akka argachuu dandeenye waan hubadheef an abukaatoo dhuunfaa dhaabbachuu humna qaba. Beellama itti aanutti abukaatoo dhuunfaa qabadhee akka dhufu beellama naa qaba. Dhugaa dubbachuuf waa'ee abdii kana booda waan dhiphattu natti hin fakkaatu. Maaliif beektaa? Rakkina kee hundumaa sasarratti urgufattee waan fixxeef. Abdiin eessa akka jirus beekta jechuudha? Eessa akka inni jiru beekuu baadhus. Maaliif akka inni bade wallaalti jetteeti? Eessatti beektaati? Ati eenyudha? Maqaan koo Lattuu. Abbaan koo jedhee nama beektaa? Lattii koo naan jedha. Hiriyoonni koo immoo Lattiish. Ati isa kamiin filatta? Si galeera jedhee mayyaadha. Maal jechuu qaba beektaa? Maqaan koo Lattuu. Eenyu jettee yoo namatti sitti tola. Si galeera maa si galatti hin fakkaatu? Siif iyyuu siif galeewu. Tole erga sii galee gaaffii tokko si gaafadha. Gaaffichi xiqqoo ishee cimuu danda'a garuu iyyaalta. Xiqqoo mashee iyyaalta. Gaaffichi abdii jechuudha. Abdiin kee. Abdiin jechuudha. Abdiin maal? Abdiin yakka dalagee ture miti. Dhugaa masaa dubbadhu. Nama tokkotti iyyuu ni himu. Mana amala sirreessaarraa deddeebitee falmattamoo wanti gaafachuu jira gama kana? Manni sirreessaa amma keessa jiru haalli qabiinsa isaa baay'ee bareedaa miti. Baay'ee jibbisiisaadha. Kanaaf mirgi obiinaa eeggamee alaa deddeebi'aa falmachuu akka danda'u asumaan kabajaan isin gaafadha. Abbaa Langaa maal jettu yaada kana? Gaaffii mirga wabii himatamaan kaasirratti yaadinuu hin qabnu. Himatamaan ofii isaatiiyyuu kan ibse biyya alaatiin deddeebi'a kan jedhu akka odeeffannoo qabnutti himatamaan kun biyya Faransaayii akka deddeebi'u odeeffannoo qabna. Namni kun mirga wabii yoo eegameef dirqama wabii isaa sababa kanaaf bahuu dhabaa jennee amanna. Inni biraan namni kun yoo ba'e miidhamtuu dhuunfaa irratti yakka dabalataallee hojjeta innee hin shakkina. Itti dabalatees ragaa keenya qabatamaatti doorsisaa waan jiruuf ragaa keenya hin dogoggorsaa jennee amanna nuti. Gama biraatiin ragaa keenya illee balleessuuf nama humna qabu ta'uu isaati kan akka waajjira keenyaatti beeknu. Kanaaf kabajamaa mana murtii kun himatamaa kana mana amala sirreessaa ture beellama isaa akka hordofuuf bu'uura seera deemsa falmii yakkaa keewwata 67tiin harka dhorkatamu kabajaan gaafannaa. Kabajamaa mana murtii ani haqa kana eenyu caalaa akka barbaadu ana. Dhugaan kun akka bahu akka barbaadu ana. Nama yakka tokkollee dalagee miti. Biyya alaa wanni deddeebuufis dhimma biraatiif miti. Ani yeroo gara Oromiyaa dhufu gola Oromiyaa keessa naanna'ee godaambaa Oromiyaa keessa jiru aadaaf seenaa carraa naa kennameen addunyaatti agarsiisa jedheetiin dhufe. Haalli dhufe garuu micciirramaa fi akka hojii hojjechuu danda'u kana ayyamuun turre. Kanaaf nama baduu danda'u miti. Abdii yakka hojjechuu isaa eenyurraa dhageessati? Ati eenyudha kan isa hordoftu? Lammaffaa moo gaaffii lammaffaa? Atii fi abdiin jaalala sitti jalqabu dandeettaa mana isaaniitti mana maatii isaatti mana xixinnoo isheen qaanoftu mana warra isaatti jaalala jalqabdaa mana isaaniitu teessu jaalala jalqabdaa safuun beektuuti achii booddee immoo abdiin mana hidhaa seene akkas miti abdii irratti daba hojjette qabda jechuudha waa malee iccitiisaa kana hundaa baruu hin dandeenye
abdiin akka hojjeteera jechuudha. Abdiin akka hojjetee hin beeku. Abdii harkisaa qulqulluudha. Yoo hojjetes na dhoksee hin beeku. Amma harka seeraa galeera. Poolisoota fuudhanii deemu. Iccitii akkamitti sin dhoksu sinamuu. Waanuma fedheefu seerri qabateera waan ta'eef ni lallaga teenyee hundi keenya iyyuu. Nagaatti. Hello. Iddoo kam jirtu ga'eera? Haa ta'u. Dooktar rakkoo hamaa keessa jira. Ofii kootii fi ogeessa fayyaa ta'ee guutummaa bara koo dabarsee soorama ba'us. Fayyaadhaan haadha manaa koo dhabee awwaalee taa'e. Amma ammoo mucayyoon koo dhukkubsattuu taatee jirti. Agartuun ammas dhukkubsachuu jalqabde moo? Eeyyee. Itti muufa sodaadhe malee mallattoowwan dhukkubichaa kaansarii dhiiga sana waliin kan wal fakkaatu natti fakkaata. Ni bara. Kun gonkumaa ta'uu hin danda'u. Otoo ta'uu baatee natti tola ture. Garuu sodaachisaadha. Anis Ameerikaa yeroo turetti qorannoo gaarii tokko godheen ture. Qorannoon keenya sun abdii waan qabudha. Isa immoo Dooktor Beekaa koo gidduma kana nu wadhaaka. Homaa rakkoon hin jiru. Wanti hundumtuu daandii qabachaa jira. Baay'ee si dhukkubee miti harmee. Noo badaa miti. Ati akkamiifi? Maaltu na jalaa si argateen jedhee mallattoo suma dhukkuba kana duraati moo haaraadha? Sun natti fakkaata. Wanni beekame iyyuu hin jiru. Ture ati maaliif natti hin himneere? Ani ammayyuu badaa na dhukkubaa hin jiru. Kan maal ta'e jedheen sitti maree. Harmee dhukkubsachuu kee nama biraadhaa dhaga'uun qabaa? Moo ati obbaafateenaa waalcha kee irratti argamuu qaba? Mee amma waa'ee dhibee koo dhiisiiti. Obboleessi kee dhufee si barbaadee si gaafatee beekaa? Obboleessa maalii? Qabu. Obboleessa meeqa qabda? Lakkii ilma koo dhiiga kee irraan fagaatiin lakkii. Harmee nama nu gatee dhiisee deeme hiyyummaa kee kana keessatti nama si dhiisee deeme obboleessa jettee waami. Maal balleessedde? Situ sa'aree malee inni maal balleesse? Barbaaddeellee dhiifama san gaafanne. Yoo matee iyyuu inni maaliif achumaan afaadhaaman? Haadha isaati miti ati deebi'een dhufu? Kumaan ko'ee iyyuu caala gara laafessadha. Garuu gaafachii garaa kutatee baay'ee badaadha. Anatti haa ta'u garaa jabaatu kan koo rakkina hin qabu. Si ishee akka haadhaa fi abbaatti qofaa keessa guddisteetti akkamitti garaa jabaatee akka kana sirraa turan. Inni waa'ee kee waan tokko iyyuu hin dhiphatuu siin jedhaan. Kan si dhibu mallattoowwan amma agartuu kootirratti argaa jiru kana hunda lubbuu ishee hamaaru malee haadha manaa kootirratti argamtu. Amma immoo mucayyoo koo kanaan dhabuun nama bishaan keessa dhaabbatee dhoowwate ta'uun koo hin oolu. Agartuun barnoota ishee kanaaf dhiiste jechuudha? Ammaaf boqonnaa akka ishee fudhattuun godhe.
bultee kaatee ganamaaf galgala akka mana yaala ishee geessu barbaadde. Achii yoo dhaqxee dhukkubicha ta'uu barte immoo rakkoodha. Anis biyyaan baatee as deebi'uun koo dhukkubi hamaan kun uummata keenya rakkisaa jiraachuu isa hubadheeni. Mucaa keessan qofaa otoo hin taane uummata bal'aa kanaaf abdii guddaa taana jedhee yaada. Kanaafuu hin dhiphatinaa. Isa immoo dafiitii waan tokkorra naaf ga'e adaraa kee. Homaa rakkoon jiru doktor. Isa kana anumaaf dhiisa. Tole doktor. Haa ta'u kaa. Garuu akka isheen hin dhiphanneef waa'ee dhukkubichaa taasisuurra waan biraa waan sammuu ishee firii gochuu danda'u taasisuurra. Bar dhiifama koo qofaa miti isarraas dhiifama eeguu qabna. Afachuu meeqa bookoo nuti isarraa fooyyofnee argamuu qabnu ree. Ani dhugaan siin jedha qabookoo. Dhiigni dhiiga isaarratti obboleessa isaarratti kanatti garaa jabaata jedhee gaaf tokkoyyuu yaadee hin beeku. Garuu siin lamaan irratti wanneen argaa jiru baay'ee gaarii miti dhugaan siin jedha. Ati amma waa'ee isaa dhiisiiti ofii kee qofaa irratti xiyyeeffadhu kan keeyyuu dhiphina biraadha bar. Inni isa dhugaan siin jedha waan tokko dhimma kee hin qabu. Dhukkubinni alanaa kun immoo isa dhumaa garaa siin kutachiisu taanaan ati yoomiyyuu garaan kutattu. Kan inni haadha koo jedhee si barbaaduu hin dhufne ati ilma koodha jettee barbaaduu deemta. Inni ofii dhimma kee hin qabu ati immoo isaaf dhiphatta addanaati. Qabuukoo mee akkamuma jedheen kumaa koo irratti garaa jabaadha. Akkamuma tan garaa kutadha sarratti. Ani tokko taatanii waliin jiraattu wal jaallattanii jiraattu jedheen yaade malee obboleessa isaarratti akkanatti garaa jabaata jedhee gaaf tokkoyyuu yaadeen beeku dhugaan siin jedha. Ani manni kunoo ati dhukkubsattee dhuftee miti dhufeessi ilaaleera. Mana kee dhufeessi dubbisuuf mana kee wallaale moo qarshii geejjibaa dhabe moo maaliif dhiise? Ati kana utuu karaa irratti si arge yoo waan si dubbisu natti fakkaatu. Akkanan dubbatiin kumaan koo nama akkasii miti. Ati isaaf falmaa jiraadhu maal goota? Tole falmii bitaan mirgaa addachi dhaggeeffatee jalmurtii laateera. Keewwati himatamaan jalatti himatame bu'uurarraa mirga wabii kan dhorkisiisu miti. Haa ta'uti garuu biyya alaatti kan deddeebi'u ta'uusaa waan hubatameef tarii achumaan baduu dandeessaa kan jedhu jennuu qabanneerra. Kana waan ta'eef yakkichi akka dhugattoota irratti raawwatamu ta'uudhaan wal qabatee kanaaf manuma mala sirreessaadhaa deddeebitee akka falmattu jalmurtii laaneera jechuudha. Kanaaf beellama taanutti abukaatoo dhuunfaa kee qabattee akka dhiyaattu mana mala sirreessaas akka toltu jenneerra jechuudha. Beellama taanutti falmiitti